biyya namaa tana faa keessatti waan beekamaadha kun. Biyya namaa tana keessa waan beekamaadha ammoo biyya teenyatti qaanyiidha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كينا سجنتان كينا كان أراه أكم أرجتن كانت ببريدتني برانكي رد لجاري فتشتني نسأل لي سرپرايز قطعان. هذا كان برانكي لجار جراتي في سرپرايز في أكسمتي سجنتا كي كمورا كي كمورين ياتا. أكسمس ديفيس نيمو آخر رتي challenge دلجا هذا كان تمر جرا أسمان مامي نرد ديفيس ودان بقى جمدة سينجرا أسمان أردتوني مامي توب جله جرتن سبسكرايب قطعن ججبيسا يجرو أما فيديو يوتيوب دلجوليف هدوان بيزي وان توف مالي في أما بفين بوده دلجة جلجرا دلجة نسلي مالك مدرسة سنتيمه برسيسات جراي شو أني برسيسات شو دا برتوته هدوان كبوف وان برسيسوف جت شو دا يروان هدوان أرجعنف ساعتي إن يرو أرجعته إت فيديو قد يسوتي channel إسا ججبس ولا يقول شو ججبس برس نبضة channel إسا لور سبسكرايب قولي أسمان لين مو يوبر بعدني مو online course of duraf عالم الجفتة يورون إتي كم متجاوتاته يوتيوب رتي online course وروته إنجليز برشور بعدنيف يوتيوب رتي من كيستي بوردي كانين كانوا كوبيستين حال سنين بلاك بوردي كوبيستين حال سنين وروته برشور بعدنيف وروته من أنا ما كيستيني online رتي برشور بعدنيف حال مجلس رمضان بوده إسنيف DB 18 كان سجنتا كانين كان نيجي بوده إيجت أموره رمضان بوده إسنيف DB 18 كان isin barsiistaay chuudha warroota online ingilifa barachuu barbaadaniif mana keessan keessa teettaniitiin yeroo keessan YouTube fi TikTok irratti waan hin fayyadne irratti gubuun alatti illee immoo yeroo kennitanii fi sagantaa itti godhatanii namoonni kun ka Quraana baratan yoo jiraatan kunniin immoo ka amantii garaagaraallee ka hordoftan yoo jiraatan yeroo akkasitti online irratti akkuma baratan sanitti ingilifa illee isin fayyadachuudha yeroo biyya irraa sochootanii fi biyya keessa illee olii akka sochootan taate waan isin fayyaduuf warroonni online barachuu ka barbaadan yoo kan jiraatan taate warroonni viidiyoo kana jala argitan ni barbaanna jedhaati koomentii jalatti nuuf barreessaa barachuuni feena nu haa qopheessu jedhaati of duraaf inni illee immoo YouTube irratti ingiliffa isin barsiisaa afaan oromootiin isinii fiikaa haala kamiin takka takkaan tartiiban warrootuma abbaa caalarraa iyyuu hin beekin ingiliffaan ABC dirraa kaasee namoota barachuu barbaadaniif isin haala saniin isin kan barsiisu ta'e jechuudha. Kanaafuu akka of duraaf innis itti cimeetiin hordoftoota hedduu argatee yookaan Telegram group yookaan YouTube irratti viidiyoo isiniif gadhiisaa isin haa barsiisuuf yookaan barbaadan taate jalatti ni barbaanna jedhaa nu barreessa. Kanaafuu subscribe godhaa channel isaa guddisaa itti aansuudhaan innis yoo jajjabaatee of duraaf isinif fidee dhufa kan jedhu isinif fidee dhufa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan nu wajjin turtaniif galatooma isin jenna. Nagaan nuuf tura baabaaye. Akka bakka guddaa geessu abdii sirraa qabna maaliif ilma namaa tokko abdii murree biyya baqaa keessa jiru biyya baqaa yeroo jaanillee biitti baqaa gosa qabdii biyya Yemen keessa jiru baratee bakka kana gahuun isaa arraan tana guyyaan eebba isaa kun akka waan eebba obboleessi kanarra xiqqaa tokko yookiin kaan immoo akka ilmoo ziyyaa takkatti ilaalee maaliif biyya baqaa keessatti biitti baqaa akkuma isin gosa qabdi biyya Yemen keessatti baratanii sadarkaa inni arraan tana irra gahee kanarra gahuun fakkeenya ijoollee hedduuf ta'a jeetiin yaada akka nama tokkotti akka hiyyatti maamiyee taa'e maaliif hedduu ulfaata biyya Yemen keessatti ilmi namaa ilmaan barsiifachuun dhugaa himuuf hedduu ulfaata Muhammad ammallee akkanii fi bakka guddaa geessu abdiin sirraa qabaa. Ana akka obboleettiitti sirra guddoo takkatti jabaaddu ammallee fuuldurallee ilmaan Oromoodhaan kan biyya baqaa keessa jirtan biyya fedhe maaliif hin taane Muhammad biyyi keessa jirtun irra biyya baratanii barnootaan bakka kana ga'anii miti garuu jabeenya isaatii fi abdii muruu dhabuu isaatii fi faamilii isaa ta'isa dubeertu ta'isa jajjabeessuutu arraan tana bakka kanaan isa ga'e congratulation bakka kana geesse guyyaa eebba keetii kana. guyyaa gammachuu rabbi siif haa godhu wallahi onneeti yeroo isaan siif gammadee ammallee akka bakka kana caalu sadarkaa kana caalu geessu inshallah abdiin sirraa qabaan siinjaa jabaaduu fakkeenya ijoollee Oromoota biyya baqaa keessa jirtuuf taate jabaaduun siinjaa waan siinjoo hin qabu dhugaa himuuf gammachuu kiyyaakkaan ifin itti ibsadhu wallahi hin qabu maaliif akka nama ilma tokko barsiifatee guddifatee bakka kanaan geettiin gammadee siif dhugaa himuuf saniifuu Muhammad nama gaariidha. nama eegee man raadiyoo reelaan qaarraan tana waa hedduudhaan waan takka irraa ni maddu jechuudha gammachuu malee naaf galatoomin jaanii akka bakka guddoo geessu abdiin qaba baga guyyaa kana geesse siinjaa Muhammad congratulation. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
بريسا وانس اوان ان صاحب سا خيريو سيف محمدي نيامي وانا كنا تجرا وانا كنا درينا في وانا Sati waan beekamaadha kun. Biyya namaa tana keessa waan beekamaadha. Ammoo biyya teenyatti qaanyiidha. ما يمكن كان أرجن سبسكرايب قلت إيجالا إسمه جن لايك قلت إيجالا وان ببريد إسمه كمان إدوهنه فيديو ليه ببريد إيسا كوتا ما من هاجر إيه سكلا يا ربي والله عنك جرو ها لا عمل بدك بدك ان شاء الله نفوت ان شاء الله